Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan bareedaa ta'e haalaan barbaachisaa ta'e kan namoonni baay'een yeroo dheeraaf viidiyoo waraabaa irratti rakkatan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa viidiyoo yeroo waraabdan sagaleen isaa gadi jedhe taanaan haala kamiin akka sagalee san ol guddisuu dandeenyu percentage dhibbaan sagalee sana ol guddisuu dandeenya. Kana jechuun sagalee ka moobaayilii irraa ol qabdaniin ala jechuudha. Editingii keessatti yoo yeroo viidiyoo waraabdan viidiyoon sun sagaleen isaa gadi jedhaa ta'e namoota baay'ee mudata. Yeroo isin viidiyoo edit gootan waraabdanii yeroo kaatan sagaleen isaa hedduun dhagahamu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo san salphaatti sagalee isaa ol guddisuun ni dandahama. Sanaan dura garuu chaanaalii kiyya jala seenuudhaan obboleeyyan duraan barnoonni viidiyoo editingii sirriitti isin hin dhaqqabne chaanaalii kiyya jala seenuudhaan pileeylistii jala yoo seentan pileeylistii jala barnoonni viidiyoo editingii wal qabate barnoota 30 jira. Pileeylistii kana jala seenuudhaan barnoota viidiyoo editingii jedhee viidiyoon 30 bakka takkatti hidhamee jira. Kana keessa yoo seentan dhimma reakshinii nagaafataa jirtu akkaataa moobaayilii irraa daawwataa nama barsiisan akkaataa interview namatti godhan fageenya irra taa'uudhaanis wal bira teessanis wantoota akkasii namoota baay'ee nagaafataa turtanii barnoota viidiyoo editingii kana keessatti waan baay'ee argattu waan ta'eef barnoota viidiyoo editingii kan isin bahe achi jala seenuudhaan tartiibaan kutaa tokko lama jedhee jira achi jala daawwachuu dandeessu isiniin jechaa eegan barnoota keenya har'aa irratti immoo akkaataa viidiyoo sagalee hin qabne yookaan immoo sagaleen isaa hir'ataa ta'e haala kamiin akka sagalee sana itti ida'uu dandeenyu waliin ilaalla. Baay'ee salphaadha. Kana jechuun viidiyoo tokko itti cinqamtanii waraabdanii yeroo xumurtanii sagalee san dhaggeeffattan sagaleen isaa hir'ate taanaan homaa isin yaachisuu hin qabu sagalee san ol kaasuu dandeessu jechuudha. Sagalee san ol kaasuuf karaa lama sadiin gochuu dandeenya. Aappii sadiin isinitti agarsiisa. Namoota CapCut fayyadamtaniif, namoota Power Directory fayyadamtaniif, akkasuma namoota KineMaster fayyadamtaniif CapCut jechuun karaa namoota hin beekneef buufachuu dandeessu viidiyoo isiniif miidhagsa waan ta'eef Power Directory karaa buufachuu illee dandeessu kunis viidiyoo miidhagsa. Akkasuma KineMaster illee ni jira. KineMaster irrattis akkamiin akka sagalee ida'uu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Sagaleen sun xiqqaa ta'us guddisuu dandeessu waan ta'eef irra deebitanii waan cinqamtanii waraabdaniif hin qabdan jechuudha. Percentii dhibbaan guddisuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. CapCut irraa haa eegallu. CapCut irra seenuudhaan CapCut irra yeroo jalqaba seentanigaa yoo viidiyoo dura edit godhaa jiraata jira isin jalqabsiisa. CapCut kanarra yeroo seennu create irra eegalla jechuudha. New project ka jedhuun jechuudha. New project tuquudhaan viidiyoo sagalee itti da'uu barbaanne yookaan viidiyoo edit gochuu barbaanne san fudhannee dhufnaa jechuudha. Select goona adii tuquudhaan fudhannee dhufna. Viidiyoo san erga fudhannee dhufnee kaanee kallattiidhumaan sagalee isaa itti da'uuf sagalee isaa taphachiiftanii ilaaltu sagaleen isaa dadhabaa taanaan kanaafuu maal goona sarara viidiyoo irra tuqannaa jechuudha. Sarara viidiyoo jala isaa jirurra gubbaan bakka nuti irratti ilaallu sararri viidiyoo kun jala kana jira. Sarara viidiyoo irra yeroo tuqxan haala kana itti isiniif marsa. Kanaafuu sarara viidiyoo irra erga tuqattanii booda jala kanaan mallattoo jalala jijjiran kana keessa volume ni jira. Volume ka jedhu asitti arkannaa jechuudha. Volumein CapCut xiqqoosi qobaadha 500,000 kaawwan ta'eef jechuudha. Kanaafuu CapCut gararraa erga sarara viidiyoo irra tuqattanii booda kan isin argattan volume yeroo tuqannu amma 500 irra jira yookaan immoo kubarra jira guutuu ittiin geessine haga guutuurra kaahuu qabnaa jechuudha. Kana jechuun ka gimmaashii irra jiru kana amma sagalee orjinaala irra jirra ittiin ida'amne. Kanaafuu kana harkifne haga 1000 geessinaa jechuudha. Ka duraan 500 irra ture 1000 geessina guutuun isaa 1000 jechuudha. Sarara sana harkifne geessine guutuurra keenye raayitii itti godhanna sagaleen sun dhibbaaf dhibbatti ol kahaa jechuudha. Kanaafuu sarara viidiyoo irra tuyitu ka 500 ture 1000 geessinaa jechuudha. Sarara viidiyoo irra tuquun dirqamaa jechuudha. Osoo sarara viidiyoo irra tuqin argattan sanaan booda export gootu. Inni lammaffaan Power Directory. Power Directory irra seenna. Power Directory irra seenuudhaan kan CapCut gaala kana itti dabaltu sagalee Power Directory irra seenuudhaan isas new project jechuudhaan sagalee ka hir'ate viidiyoo sagalee isaa hir'ate fudhannee dhufnaa jechuudha. Power Director yeroo irra seentanii ilaala kana isinii baasa viidiyoo tokko fudhannee deemnaa jechuudha. Viidiyoo edit gochuu barbaanne viidiyoo sana next tuquun fudhannee seenna. Erga seennee kaane inni illee haala kanaan fidee nuuf baasa. Kanaafuu sarara viidiyoo irra tuqanna isallee jechuudha. Sarara viidiyoo irra tuquudhaan innis volume jedhee jala sana mallattoo tokko nuuf kaa'a mallattoo speakerii jechuudha. Volume ka jettu kun jala sana jirti. Volume kanarra tuqannaa jechuudha. Isas ka isaa 200 dhumni isaa jechuudha. Ka CapCutis sistema biraatiin kaayeeti malee 200 guutuun isaa. Kanaafuu orjinaal isaa 100. dhibbarra jira amma akkuma isin asirratti argitan jechuudha. Kanaafuu dhibba sanarra qabuudhaan haga guutuutti geessine 200 goonaa jechuudha. Kanaafuu persentii dhibbaan waan sana ol dabalaa jirra jechuudha. 200 irra geessine duubatti deebinaa jechuudha. Ka duraan
dhibbarra ture dhibba lamarra yeroo keessan sagaleen sun dhibbaaf dhibbatti itti ida'ama kanaafuu cinqamtanii sagdee viidiyoo sana irra deebitanii waraabuun isinirraa eegamu jechuudha. Kana hundarraa garuu kan Kaayin Maasterii kana ajaa'ibaati. Maaliif sagalee akka stuudiyoo gochuudhaanis bareechitanii ol kaasuu dandeessu waan ta'eef. Amma dhibba lamarra keenya sagaleen ol ka'e seebii godhattu jechuudha erga haala kanaan sirreessitanii kaatanii. So inni taanuuf inni sadaffaa inni xumura Kaayin Maaster. Kaayin Maasterii ra seenuudhaan waliin haa ilaallu. Kaayin Maasterii kana barnoota isaa baay'ee barsiiseen jira achi jala seenuudhaan argachuu dandeessu. Akkasuma gaaffii xixiqqoo dhimma akkasii irratti isin dhibes koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatina. Kaayin Maasterii erga seennee booda create new ka jedhu tuqachuudhaan 16 filannee gara gaalarii nu seensisa. Gaalarii ra seenuudhaan viidiyoo tokko filannaa jechuudha. Viidiyoo tokko fudhanna viidiyoo sagalee itti ida'uu barbaanne. Viidiyoo sana fudhachuudhaan kara Kaayin Maasterii seennee akkamitti akka sagalee isaa itti idaanu waliin ilaallaa jechuudha. Duubatti deebina sanaan booda sagalee sana itti ida'uuf maal goona sarara viidiyoo kanarra tuqanna isallee. Sarara viidiyoo irra erga tuqannee booda vooliyuumii kanarra tuqachuudhaan namoonni baay'een dogoggora hojjettu. 200 kaa'uun dhiiftu Kaayin Maasterii kanaafuu hin dabalu akka sanatti. Kanaafuu maal goona 200 erga keessanii booda waan isin gochuu qabdantu jira akkasuma istuudiyootti galchuudhaan isin guddifna. 100 ture 200 keenya amma jechuudha. Kana jechuun sarara sagalee kana ka duraan 100 ture harkifnee ol geessuudhaan 200 keenyaa jechuudha. Sanaan booda sun dabaluuf garuu auto volume ka as jiru ka ofii ta'e kana erga 200 keessanii booda itti da'uu qabdu oonii gochuu qabdu auto volume sana. Sanala isiniif hin dabalu yoo 200 keessanis out of volume ka jiru kana oonii gochuu qabdu jechuudha. Erga san oonii goonee kaane stuudiyoo irra gochuudhaanis ammas bareechine itti daana. Sarara viidiyoo irra tuqanna asii gara gajjallaatti gadi adeemuudhaan box tokko barbaaddanna. Reverb ka jedhu kana irra tuqanna. Reverb ka jedhu kana tuqachuudhaan xumurarra stuudiyoo waan jedhu arganna. Stuudiyoo ka jedhu irra kaayyannaa jechuudha asirra. Stuudiyoo irra yeroo keessan sagaleen isaa duraan 100 itti daanee jirra amma stuudiyoo irra keenyee jirra sagaleen isaa persentii 200 ni ida'ama bareechee jechuudha. Kanaafuu haala kanaan aappii sadanuu irrattu viidiyoo sagalee hin qabne takka akka inni bareechee sagalee qabaatu aappii sadanuu godhachuu dandeessu. Baay'ee salphaadha steppiin isaa haala kanaan sagalee itti daadhaa itti fayyadamaa irra deebitanii waraabuun isinirraa eegamu isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akka irraa barattanis abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha akkasuma yaada keessan koomentiirra naaf kaha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.